Ba'u boqonnaa 14 lakkoofsa 5 hanga 9 kutaa isii jirtu kanarratti kan walii wajjin sagalee Waaqayyoo hirmaannu akkas jedha. Sabni sun baqatee ba'uu isaa mootii Gibxiitti yeroo himametti innii fi hojjetoonni isaa waa'ee saba sanaaf kan yaadan hin geeddaranne sabni Israa'el nuuf hojjechuu dhiisee akka adeemu gochuun keenya kun maalii jedhan. Kanarratti mootichi konkolaataa isaa qopheeffatee loltuu isaas fudhatee konkolaataa fo'aman 600 konkolaataa warra kaan hundumaa irras ajajjuu duulaa naqatee fudhatee ka'e. Waaqayyoon mootii Gibxii mataa akka inni jabaatu hin godhe. Mootichi Israa'eloota warra eegumsa hirree cimaatiin adeeman sana hin hordofne. Warri Gibxii fardeenii fi konkolaataa mootichaa hundinuu abboonni fardeenii isaas loltoonni isaa jala hin hordofan, galaana bira jala hin hordofan jedha. Kutaa nuyi har'a irratti hundoofnee walii wajjin sagalee Waaqayyoo ilaallu kutaa kana duwwaan dubbadhatuun ta'e kutaan kun naaf seensaa. Haa ta'u garuu iddoo garaagaraa keessa lixuu dandeenya. As keessas nadhaa gara biraas hin lillinna. Haa ta'u garuu kutaa kana irratti hundaa'uudhaan mata dureen anarra dubbadhu akka kaleessaan ta'u. Ni horreetti amantanamee jira. Akka yoomiin ta'u akka kaleessaan ta'u. Kutaa kana keessatti kan ilaallu Waaqayyoon hin argina, saba Israa'eliin hin argina, Fariyooniin hin argina. Saba Israa'el warra iddoo isaan ba'anis hin argina. Kaleessa mootiin isaan duukaa bu'u kun mootii biyya Gibxii yeroo sanaa bulchuuf Fariyoon maqaan yeroo sana ittiin inni beekamu Fariyoon jedhama. Haa ta'u malee Waaqayyoo ba'uu boqonnaa tokko kaatanii yoo ilaaltan ba'uu jechuun jedhu hiikisaa gabaabaadhumatti waan nama qabu harkaa ba'u, waan jireenya namaa qabe, waan ikonoomii namaa qabe harkaa ba'u har'a misiraachoo sokkoon sitti himaa Waaqayyo harkaa si baasa. Waan hafuura kee qabe harkaa si baasa. Waan gaa'ela kee qabe harkaa si baasa. Ba'uun hiikumti isaa harkaa ba'uudha. Ni al tokko harkaan baay'eedha. Al tokko waan tokko labsee ba'a darbaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a waan si qabe harkaa baay'ee. Sabni kun waggaa 430 waan ittiin qabame qaba. Siyaasa ittiin qabame qaba. Mootii ittiin qabame qaba. Humna ittiin qabame qaba. Garuu kakuummoo qaba. Saba Waaqayyoo yaadarraa qabuudha. Uumama biyya lafaarra saboota jiran keessaa, qomoo biyya lafaarra saboota jiran keessaa saba Waaqayyoo yaadarraa qabuudha. Garuu haa ta'u qabamaadha. Mul'ati isaa qabamaadha. Abjuun isaa qabamaadha. Karaarra deemu hin beeku, waan godhu hin beeku. Namatu isa galchaa, namatu isa baasa. Kanaaf sabni Israa'el umurii sana keessatti joonjaadha. Dhalatti wanti darbu boo'icha rakkina. Garuu haa ta'u malee gaaf tokko Waaqayyo saba akkasiitiin mul'ate. Har'a Waaqayyo siifa mul'atu. Namni sagalu iyyaamina jedhu. Har'a Waaqayyo siif mana keetiif haa mul'atu. Tarii ati situma kakuu qabdu hidhamtee ta'a. Utuma Waaqayyo yaada sirraa qabu dhokattee ta'a. Sabni kunis utuma Waaqayyo mucaa kootiin jedhee jiru, utuma Waaqayyo yaada irraa qabu, utuma Waaqayyo Abrahaam irraa yaada qabu, Yisihaaq irraa yaada qabu, waggaa 430 guutuu harka garbummaatti dabarfamanii laatan. Kunis yaada Waaqayyooti. Tarii iddoon ati jirtu kun seexanaan hin hidhamee Waaqayyo quban qabu jechuu dandeessa. Yaada Waaqayyooti garuu bu'uun kee hin oolu. Maaliif har'a sagaleen ani siiruuf jedhu akka kaleessaa hin ta'u. Mootiin kun Waaqayyo karaa Musee gaafatti dubbatu rakkoo gurguddaa booda, dhiibbaa gurguddaa booda, dha'icha gurguddaa booda saba kana gadhiisa. Sabni kun akka Waaqayyoon waaqeffatuuf, akka Waaqayyoof hojjetuuf utuu inni gadhiisu agarra. Haa ta'u malee oolee bulee taa'eetti yaade. Ergatee sabare taa'eetti yaade. Akka barbaade isa godhee bare taa'eetti yaade. Umuriin isaattiin bara lakkaa'edha mootota saba kanaan. Sababii kanaaf taa'ee gaafatti yaadu sabni Israa'el biyya sana keessa 600,000 ta'an biyyicha gadhiisanii akka deeman, naannicha gadhiisanii akka deeman, iddicha gadhiisanii akka isaan deeman hin dhaga'edha. Dhaqanii itti waan jedha. Kana yaade Waaqayyo laphee isaa jabeesse. Waan sitti hima isa amma ammaatti si rakkise Waaqayyo laphee isaa jabeessee si ulfinatti si ceesisa. Si duukaa darba utuu hin ta'in laphee isaa jabeessee garaa isaa jabeessee ati waan si rakkisaa jiru yaadi. Waaqayyo sadumaaf garaa isaa jabeessee si mo'ichatti si dabarsa. Saba kana gadhiise. Rakkina booddee Waaqayyotti mul'atee dheekkamsa
kana saban kaleessa akkam barbaadee taphachaa ture kana akkamittiin deemuu deebi'anii maaliif naan hojjetanii jedhee yaade sana booddee erga taa'ee yaade Waaqayyos garaa isaa jabeesse. Garaa Fariyoon gaafa jabeessu Fariyoon saba sila gadhiise qabuudhaaf utuu inni kaatu argin sagalee Waaqayyoo kutaa kana keessatti maal jedha Israa'eliin duukaa kan jiru Waaqayyoon akka ta'e dubbata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akka kaleessaatti akka jaallate gochuu kan inni hin dandeenye akka kaleessaa hidhuu kan inni hin dandeenye akka kaleessaa ajjeesuu kan inni hin dandeenye Israa'el duukaa eenyutu jira? Amen me Waaqayyo jedha. Waaqayyotu saawwa isaanii wajjin hin jira. Egaa mootiin kun akkuma kaleessaa ta'ee gara jabummaa guddaadhaan kaleessa Israa'eloota miidhaa ture. Gara jabummaa guddaadhaan kaleessa Israa'eloota rakkisaa ture. Gara jabummaa guddaadhaan kaleessa Israa'eloota akka barbaade gochaa ture. Abbaan saba kanaa erga dhufee booddeesi Fariyoon garaa isaan muranne ture. Garaa isaan kutanne ture. Ka'eetu inni duukaa bu'aa gara kutaa kana keessatti mootiin kun kaleessa saba kana maal gochaa ture? Tokkoffaa irratti isa jalqabaa irratti hojii itti ulfaachisee jireenya tadheesse saba Israa'el. Gara malee akka isaan iyyan, gara malee akka isaan hin bo'an godhe, waan isaan baachuu hin dandeenye isaan baachise, waan isaan gochuu hin dandeenye isaan gochisiise. Sababii kanarraa kan ka'e saba kanatti jireenya hadhaa'e. Sabni kun jiraachuudhaaf of jibbe, beekaduuf of jibbe, dhala isaa biratti of jibbe, jireenyatu hadhaa'e. Waan tokko sitti hima yaa nama jireenyi sitti hadhaa'e yoo as keessa jirta ta'e Waaqayyo akkasiin jedha akka kaleessaa hin ta'u. Isiniyyuu akka kaleessaa hin ta'u jedha. Kaleessa wanti baay'een ta'uu danda'a. Kakuu qabu haa ta'u malee waggaa 430 baasaan baachuu hin dandeenye isaan baachise. Waan isaan hojjechuu hin dandeenye isaan hojjisiise. Sabni kun jireenyatu hadhaa'edha sagalee Waaqayyo. Inni taanu saba kana irratti kaleessa maal hojjete yoo inni akka isaan waloranii hin baay'anneef daa'imman irratti gadda garmalee garaa saba kanaatti naqe. Namni ji'a 9 garaatti baachuu ulfaa'uu yaaddaa bara sana namni yoo ulfaa'e akka keenya kana tarii teknooloojiin ittiin dhiiraaf durba adda baasanii beeka waan jiru natti hin fakkaatu. Deessiftuu garuu qabu. Haa ta'u garuu namni kun yaa ulfaa'u baay'ee yaaddaa. Israa'eliif ulfaa'anii dhala godhachuu yaaddoodha. Sababiin isaa labsii cimaatu jira biyyicha. Labsii ulfaataatu jira qomicha. Labsii hamaatu jira warra kakuu qabanirra dhiira kan ta'e yoo dhalate hindu'a labsii. Kan ollaa isaanii dhiira ta'anii dooganii yookaan boo'icha ta'aniiru sagalee wawwaannaa dhagaama sabaricha Israa'el hundinuu dubartoonni hundinuu imimmaan dhangalaafatanii moo dadhabbii isaanii ji'a 9 jalaa bada ture. Israa'eloonni garaa isaanii kanaan madeesseera. Namni waloree akkam baay'anne godheera mootiin kun kaleessa har'a garuu sirratti hin ta'u. Namni sii galame hin jedhu. Har'a maal hin ta'u? Ni har'a narratti hin ta'uudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin hojjetanii kassaruun har'a sirratti hin ta'u. Hojjetanii fiixaan ba'umsa dhabuun har'a sirratti hin ta'u. Arganii dhabuun har'a maqaa Yesuusiin sirratti hin ta'u. Kaleessa saba kana dhala isaanii jala ajjeesee bare. Dhiiga dhugee bare mootichi inni dhuma rakkoon isaanii guddaan humna isaaniitti akka jaallatetti fayyadamaa ture. Ittiin biyya isaa misoomsataa ture. Ittiin mootummaa isaa guddifachaa ture. Ittiin maqaa isaa waamsifachaa ture. Kun akkamitti ta'uu danda'a jechuurraa kan ka'e gara jabummaa isaa kaleessaa fudhatee Israa'el duukaa tuunni bu'aa agarra. Waaqayyo garuu kunoo akka kaleessaan ta'e. Ameen. Akka bara waggaa 430 ergatte sana hin ta'e. Mi'aan tokko waan isa sirakkisu mana kee didi akka kaleessaan ta'e. Maqaa gooftaa Yesuusiin anis siinan jedha akka kaleessaa sirratti hin ta'e. Miidhamni kaleessaa mana keetti hin deebiin. Miidhamni kaleessaa jireenya keetti hin deebiin. Humna dhiiga Kiristoos Yesuusiin isin bira haaf. Egaa humna isaaniitti fayyadamee bare. Kaleessa hojjisiifatee bare, miidhee bare, rakkisee bare. Akka jaallate isaan godhee bare. Kanaaf garaa isaa taa'uu dadhabe. Israa'el duukaa soqi kutaa
geggeeffamaa jiru. Ameen. Isa kaleessa dhiitee bara dhiituu dhaqenni, isa kaleessa miidhee baruu dhaqenni, garuu Israa'eloota kan geggeessaa jiru geggeessaa hirree jabaa mootii waaqaatiif lafa sababiin akka kaleessaa hin taaneef har'aa keetti gaafatamaa mana keetu Waaqayyoon ta'a. Neetti gaafatamaa mana kootu Waaqa taa'edha. Isa Israa'eliin fuudhee beetu cimaadha. Ameen. Isa Israa'elitti dubbatee biyya sanaa baaseetu cimaadha. Kanaaf waa gochuu hin danda'u garuu mootichi waa gochuu dhaqeedha. Dafee nu dubbadha. Maaliif akka kaleessaa hin ta'u? Akka kaleessaa hin ta'u erga jenne maaf hin ta'u? Inni jalqaba wanti hin taaneef Waaqayyo waan si yaadatuuf akka kaleessaa hin ta'u. Noori isinii galee min jira. Eenyu waan nu yaadatuuf? Mootummaan waan nu yaadatuuf miti. Firri keenya silkii nurraa kaasuu dide waan nurraa kaaseefis miti. Abbaa keenyaa fi haadhi keenya warri kaleessa nu jibban waan nu jaallataniif miti. Waan tokko sitti meessi qabachiisee darbuu barbaada galgala kana. Waaqayyo waan si yaadatuuf jireenyi kee akka kaleessaa hin ta'u. Waaqayyo waan si yaadatuuf taate akka kaleessaatti deebitee hin miidhamtu. Waaqayyo waan si yaadatuuf gatti kee akka kaleessaa hin ta'u siin jedhe. Maaliif sagalee Waaqayyo bo'oo boqonnaa lama lakkoofsa 24 irratti akka jedha. Israa'eloonni miidhama isaan irra ga'eef jireenya isaaniitti haala ulfaateef waan itti addaa'e kanaaf gadda mana isaaniitti ji'a waggaadhaan safara isaaniitti ta'u kanaaf hin iyyanidha. Haleluuyaa. Hin boonidha. Utuma kakuu qabanii miidhamaniin, utuma Waaqa Israa'el jedhanii waaqessanii miidhamaniin, garuu gaaf tokko dhaloota tokko waggaa 430 iyye. Gaafa isaan iyyan Waaqayyo iyya Israa'elootaa hin dhaga'edha. Gaafa iyya isaanii dhaga'u kakuu Abrahaam, kakuu Yisihaaq hin yaadateedha. Ameen. Yaadatee taa'een jedhu Waaqayyo yaadatee kakuu qabdi sabattiin kun namni tokko al tokko bara akkasii koonu gargaartee turte garuu maal godhu? Bara akkasii illee akkas taane turre garuu maal godhu? Hin jenne Waaqayyo hin arge isa booddee hin yaadate akka Israa'eloonni itti jiran hin ilaaledha. Waaqayyo har'a mana kee ilaaluurraa kan kee jireenyi kee akka kaleessaatti itti hin fufu. Nama tokkoof ergaadha mee jedhaa fudhadhaa sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo har'a gola kee ilaaluurraa kan kee isa birri si ilaaluu dide, isa namni si ilaaluu dide, isa walitti fufiinsa si boonsise kana Waaqayyo har'a si ilaaluu isaarraa kan kee si yaadachuu isaarraa kan kee har'a maqaa Yesuusiin ati kaleessaa hin taatu. Meen akka kaleessaa hin ta'uudha. Warri isinii kana meen akka kaleessaa hin ta'uudha. Sababiin isaadha. Waaqatu na yaadateedha. Waaqayyo Israa'eloota hin yaadate haala isaanitti ulfaatu keessa akka baaniif Waaqayyo murtoo godhe. Taa'uun narra hin jiraatu kana booddee iyya isaanii dabalee dhaggeeffachuun narra hin jiraatu kana booddee gadi bu'uun qaba jedhe Waaqayyo. Har'a dhimma mana keef Waaqayyo teessoo irraa siif haboo. Gabbuun qaba. Garatti iyyatan hin qabanin Israa'eloonni lafa dhaqanii oolan hin qabanin asii oola kan isaanuma achi oola kan isaanuma bantii Waaqaatti gaafa isaan achi oliyyan Waaqayyo iyya isaanii dhaga'e. Ameen. Yaa nama lafatti iyyitu dhabdee iyyaa jirtu har'a Waaqayyo siin mana keessi yaadata. Yaadate Waaqayyo. Israa'eloota yaadate. Akka isaan itti jiran ilaalee Waaqayyo isaan yaadate. Boo'icha isaanii ilaalee Waaqayyo isaan yaadate. Ulfaanii dhala dhabuu isaanii ilaalee Waaqayyo isaan yaadate. Baa'umna ol baatanii jireenya dhadhaa'uu isaanii argee Waaqayyo isaan yaadate. Maal yaadate beektu? Isa Abrahaamiif Yisihaaqitti gaaf tokko dubbate. Waan sitti hima isa gaaf tokko dhoksaatti siin jedhe, isa gaaf tokko safaratti siin jedhe galgala kana Waaqayyo siif yaadatu. Gaafa sana rakkinni keetti hin fufu. Gaafa sana boo'ichi keetti hin fufu. Hin yaadatee fiidha sagaleen Waaqayyo. Waa'ee saba kanaaf lola guddaa loluuf jalqabe Waaqayyo. Murtootti seene waan saba kana qabe loluu jalqabe Waaqayyo. Waan jireenya isaanii qabe rukutuu jalqabe Waaqayyo. Harka kee ol kaasi waan siin jedha. Iddootti jirtutti, waajjirratti jirtutti, naannootti jirtutti, gandaatti jirtutti isa bara dheeraa gassi qabeet si yaadachuu Waaqayyo irraa kan kee har'a lollitti siif haa ta'u. Nama si bu'uura harka keessan qabaa argaa nama tokko ta'uu danda'a. Akka jettaniini har'a si yaadachuu isaarraa kan ka'eedhaani. Isa bara sitti lakkaa'e sanatti jedhaani. Waaqayyo lolatti siif haa kaasu jedhaani. Anjabaan isa jedhutti lola mana Waaqayyo. Anjira isa jedhutti lola mana Waaqayyo. Eenyuun nagitaa jedha namtichi
dhukkuba isa ta'u rakkin nama isa ta'u waanuma barbaade haa ta'u hin amanta yoo ta'e galgala kana Waaqayyo lolatti sii bana. Galgala kana Waaqayyo lolatti sii bana. Nama tokkoof haa ta'u ameen. Kan biraa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaatanii yoo ilaaltan nama Waaqayyo yaadate tokko agartu. Waaqayyo Haannaa hin yaadate gadameessa ishee immoo hin baneefidha. Ameen. Lakkoofsa tokko kaatanii yoo ilaaltan cufamuu gadameessa Haannaaf arrabni dubbanne hin jiru. Namni Haannaadhaan jecha hin kennu hin jiru. Haannaan jechi jedhamuun kun arrabsoon isheen arrabsamtu kun waggaadhaan waggaatti ittuma fufeedha. Gaaf tokko garuu gaafa Waaqayyo isa yaadate gadameessa ishee banu jecha biraafi. Harrabama isaanuu biraafi. Harrame Waaqayyo si yaadachuu irraa kan ga'e waa sirraa bana jecha sirraa kaan jedhe. Maqaatu sirraa kaan jedhe. Dubartiin kun abuu ishee arrabsamteet cufamuu gadameessa isheetiif arrabsamteet waggaa meeqa dhalabde kan jedhu macaafni qulqulluun nafa hin kaa'u garuu ala dhabduudha. Waa'ee dhalabuu isheetiitiif akkuma namaa isheetiif waldaannatti waggaatti abbaa manaa ishee maatii ishee wajjin wal ta'anii gaara Shiiloo dhaqu. Waggaatti na ayyaaneffatti garuu hin taaneef gaaf tokko garuu Waaqayyo ishee yaadateedha. Ilaa guyyaa baay'ee dabarsitee tata halkan baay'ee dabarsitee tata garuu galgalli kun galgala itti yaadatamte maqaan haaraan sii bogga'u siif haa ta'u. Ameen isiniif haa ta'u. Gadameessa ishee dubbanamee faannaadha gaafa Waaqayyo yaadatu. Garuu Waaqayyo nama yaadatu waan haaraa ta'a. Gadameessa sila dalabaachuu dadhabe dalabaati. Waan sila cufamee maqaatti moggaaseetu mucaa baate akka jedhe Waaqayyo Haannaa waan yaadateef isaanis gara Raamaatti gaafa gadi bu'ani innis Haannaa bira ga'e. Haannaan hin ulfoofte mucaa dhiiraa gaafa ulfaaf Waaqayyo kadhannaa koo dhaga'eera. Ameen. Har'a boo'icha kee waggaa dheeraa dhaga'e Waaqayyo ija namaa si haa gochisu. Baaligaa nama tokkoof ta'a. Har'a Waaqayyo si yaadachuu isaarraa kan ka'e maqaa safarri sirra kaa'e maqaa naannoo sirra kaa'e maqaa firri sirra kaa'e humna dhiiga Yesuusin sirraa kaaseera. Ameen. Isee yaadate kaleessa Haannaan cufamuu gadameessa seerraa kan ka'e Saamu'eel boqonnaa isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 yoo dubbiftan yeroo itti phiniinaan waggaadhaa waggaatti itti boosiftu itti hiisiftu waan barbaadde ittiin jettu agarra. Dhuftee garuu boqonnaa 12 irratti akkana jedhe of tuulummaa keessan hin baay'isina. Waaqayyo na yaadateera. Yaal tokko namni tokko Waaqayyo na yaadateera jedhu. Waaqayyo gaafa si yaada tokko diina kee duratti jajabaatte akkatti dubbattu si godha. Galgala kana Waaqayyotu isin hin yaadatin gad isin hin baasin. Egaa gaafa Waaqayyo nama yaadatu gabaabaatti hin dubbata maaltu ta'a? Gaafa Waaqayyo nama yaadatu Waaqayyo nama akka kaleessa akka hin taane biseenaan gee har'aa kee Waaqayyotu si yaadata. Egaa gaafa Waaqayyo nama yaadatu maaltu ta'a? Maaltu namaa ta'a? Waaqayyo erga nama yaadate maaltu namaa ta'a? Isa jalqabaayi isa cufametu banama. Haali gaawuri isin gagameen jira. Ameen jedha. Warri waan cufamaa qabdan ameen jedha. Galgala kana Waaqayyo si yaadata sii banama. Ameen. Oyisuu bini ameen jedhama fudhadhaa galgala kana waan cufametu sii banama. Galgala kana ikoonoomii haa ta'u gaa'ila haa ta'u waan barbaade haa ta'u Waaqayyo si yaadata wanti cufame mo'arra sii banama. Waaqayyo waan na yaadateedha gadameessa ishee yemmuu maal ta'edha? Hin yaadate miti erga yaadate gadameessa Haannaa waggaa dheeraa cufame eenyuun bane? Waaqayyo har'as kan geessifa banu kan eenyu abanu? Mee kan eenyu abanu? Waaqayyo har'as kan keessan isiniif abanu. Tarii kan kee dhala dhabuu ta'uu dhiisuu danda'a. Siif immoo hojii sitti cufameera ta'a. Gaa'ilaan sitti cufameera ta'a. Barumsaan sitti cufameera ta'a. Fiixaan ba'umsa dhabdeetta ta'a. Waan hundumaan joonjaa jiraachuu dandeessa ta'a. Galgala kana Waaqayyo si yaadachuu isaarraa kan kee waan cufame sirraa bana. Waan nama dhibu Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa tokko yoo ilaaltan akka jedhe Qiiroosiin Waaqayyo Qiiroos si yaadachuu korraan kan kee balbala utuu hin ta'in balbaloota dura keetti bana'e. Warri isinii galee ameen jedha. Balbalan banan jenne maalan bana balbaloota dura keetti bana'e. Si yaadachuu korraa kan kee Waaqayyo si yaadachuu isaarraa kan kee irra balbaloota dura keetti banu
Qilos orma. Wakuma tu jaalate garuu gaafaan tokko nuti jiraachuu dadhabnu akka yaada Waaqayyootti jiraachuu gaafa dadhabnu al tokko fagoodhaa kaasee ittiin nu adabuu Waaqayyo. Qilos sanyiidhaan orma achi naqam garuu haa ta'u malee Waaqayyo akka jedheen Qilos anamma si yaadadheera jedhe. Waan tokkoon siin jedhaan Waaqayyo si yaadannaan wanti hundumtuu salphaadha. Waaqayyo si yaadannaan mana argachuun salphaadha. Waaqayyo si yaadannaan dhala argachuun salphaadha. Waaqayyo si yaadateera taanaan makiina argachuun salphaadha. Ati nama yaadatamte Waaqayyo yoo ta'e makiinaatu hin ta'in makiinota argatta. Kanaaf akka jedheen Qilos balbalatu hin ta'in dura keetti maalan banaa? Amen. Arda maqaa gooftaa Yesuusiin ooditti isinii dabalamee isiniif hafana. Balbalooti isiniif hafana. Nama tokkoof ta'uu danda'a harka keessan ol qaba. Maqaa Yesuusiin isiniif hafana. Nan banaa jedhe. Haleluuyaa. Nan banaa jedhe. Qilos si yaadachuusa irraa kan geega. Har'atis balballi tajaajila. Balballi gaa'ela waan baay'ee ta'uu danda'a. Wanti nutti cufame garuu ergaa kana fudhadhaa Waaqayyo balbaloota dura keessanii hin bana. Inni taanu gaafa Waaqayyo nu yaadatu maaltu taasa jedhuufi isa bara dheeraa gan nu qabetu gan nu dhiisa. Waan bara dheeraa nu qabetu maal nu godha? Gan nu dhiisa. Gaafa Waaqayyo Israa'eloota yaadatu waggaa 430 Baru boqonnaa 12 lakkoofsa 31 hanga 32tti dhaqaa dubbifadhaa. Akka jedha Waaqayyo isa dhuma hangafoota mootii Israa'elitti mana hangafoota mootii Fariyoon mana Fariyoonii kaasee hamma hojjetaa isaatti Waaqayyo hangafarratti tarkaanfii fudhate. Sababa kanarraa kan ka'e godoo mana Fariyoon keessaa warra Gibxii keessaa sagalee iyyaatu dhaga'e. Boo'ichatu dhaga'ame kaleessa waama safara sooratan har'a deeme dhugaa Waaqayyo isa jiraataati nama amanuufi waa gola diina keetti jijjiirameera. Waaqayyo boo'icha sana mana kee keessaa gadi baaseera. Si bara boo'ichaatu duunte Waaqayyo Israa'elootaaf maaliif of eeggatedha? Saree isaaniitiin maal ta'e of eeggate kan jaraammoo maal isaanii ajjeese angama isaanii ajjeese mana warra Gibxii keessaa manni keessaan hin yamne hin jiru. Namni hangaba hin qabne hin jiru. Namni hangaba hin qabne hin jiru. Inni kaan durba isaa hangaba, inni kaan ilma isaa hangaba wanta ta'eef hangaba nama hundumtuu qaba. Namni mucaa qabu hundinuu hangaba qaba. Hojjetaan hangafni jira. Waanuma hangaba ta'e adabe Waaqayyo. Har'a waan tokko siin jedha isa si miidhe Waaqayyo har'a hangafaan olitti ni ta'a. Hangaba isaanii adabe Waaqayyo. Sababii kanarraa kan ka'e iyyatu magaalaa jeeqe iyyatu safara jeeqe itti bilbilana ta'u hojjetaa dhaqee ta'u tariinas mana isaa keessaa si yaa'ira kunin dhufee kanatti ta'e sanatti ta'e mootiitti hima kana booddee mootiin halkanuma sana hiwwaame Musee akka jedhe narra baa'e. Haleluuyaa. Gaafa Waaqayyo nama yaadatu isa bara dheeraa nama qabetu maal nama godha? Gaafa Waaqayyo si yaadatu dhukkubatti baratti lakkoofte kan agarsiise sokka. Rakkina bara sitti lakkaa'e kan agarsiise sokka. Waan bara dheeraadhaaf namni ganna qabe na rakkise ati jettutu har'a yaadatamu nuti siifa ta'u malee agarsiise sokka hin jedhe. Gadhiise waggaa 430 kooti jedhee miicaa ture. Eewunni harkaa na baasu jechaa ture. Aadachaa ture. Gaafa sana garuu Waaqayyotu itti dhaqe. Waaqayyotu ija saba kanaa dhaga'ee waa yaadateef gadhiise. Kottu narraa fuudhi beelee Museedha. Deemaa dhaqaa Waaqa keessaniif hojjedhaa. Anaafis mana kootiifis saba kootiifis eebba akka ta'utti araarra akka ta'utti narraa deemaa. Har'a waan sitti hima inni biiroo kee keessa jirus inni ollaa kee jirus jaallatee miti Waaqayyo funyaan isa qabachiisee iddoo ulfinarra si ka'a. Jaallatee miti Waaquma waan si yaadateef. Ameen. Kaleessa gassi ari'ame. Iddoo kanan teessu jedhee gassi ari'e taa'amni humna waan qabuuf fira waan qabuuf taayitaa waan qabuuf amma garuu waan sitti hima Waaqayyo darabee kan kee godheera. Nama tokkoof taa'ame hin jedhadhaa fudhatadhaa ila kaleessa humna qabutti gargaaramee kan si darbate ta'a. Humna qabutti gargaaramee taayitaa siin malu iddoo siin malu bakka siin malu si dhawwateera ta'a. Faallaa isaa waan si boosisu waan si tulfaatu sirratti hojjeteera ta'a. Waaqayyo garuu akka jedheer waan isa qabeef har'a Waaqayyo siin iddoo sitti geeddareera. Jaallatee miti ka. Ameen. Yaadatamuutu siif mana keetiin maal ta'e jaallatee miti. Waaqayyotu Israa'eloota waa yaadaatee bitu. 430 Fariyoon sardame. Waaqayyo ayichaan mana isaatti ol lixe. 430 Fariyoon 430 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 mana isaatti ol lixe.
jedhu kutaa kana gaafa ta'e ilaalu waaqayyoon Israa'eliif gadam bu'a gaafa jedhu waaqayyo caammaa uffatee boottii kaatee yookaan immoo caammaa isa kan waraanaa kaatee leenjerii sana uffatee kilaashii qabatee sabbaa keedattaa jedhee utuu hin ta'ini Israa'eliif aangoodhaan hojiidhaan mul'ateef waaqayyo har'a siifis hojiidhaan mul'atu. Ameen jedhatu hojiidhaan siifa mul'atu. Gaafa waaqayyo namaa lolu waan barbaadetti gargaaramee namaa lola waaqayyo. Fatteedhuma kaleessa laga keessa Fariyoonii wajjin walii galtee jirtu dhufee lole. Waanuma mana isaa keessa jirutu sanole gaafa waaqayyo namaa lolu. Israa'elii gadam bu'aaf waaqayyo gaafa jedhu hin mul'ateef hojiidhaan. Har'as waaqayyo waan si rakkise irratti hojiidhaan siifa mul'atu. Egaa gaafa waaqayyo namaa mul'atu inni ittaanu namni bara dheeraa saba kana qabe kun utuu inni gadhiisuu agar kutaa mamma kana keessatti kana caalaa isaan qabu humna utuu inni dhabu kana caalaa isin qabuu hin danda'u bakka kana caalaa isin rakkisuu hin danda'u kana caalaa gadi isin qabuu hin danda'u isin yaadatamtaniitu inni ittaanu gaafa waaqayyo nama yaadatu yookaan akka kaleessaa kan inni hin taane inni lammaffaa akka kaleessaan ta'u jenneera maaliif akka kaleessaan ta'u yoo jennu inni lammaffaa waaqayyo waan si wajjin ta'uuf jireenyi kee akka kaleessaan ta'u gaa'illi kee akka kaleessaan ta'u tajaajilli kee akka kaleessaan ta'u hojiin kee akka kaleessaan ta'u maaliif macaafa qulqulluu boqonnaa 14:8 kaanee gaafa laallu waaqayyo irree jabaadhaan eenyuun duukaa jiredha Israa'eloota duukaa jiredha irree jabaadhaan irree laafuu hin dandeenye jecha laafuu hin dandeenye dubbii duubatti deebi'uu hin dandeenye waaqayyo Israa'eloota wajjiniin jiran waan tokkoon isinii hawwii gootis nan hawwa nan dheebodhas kadhachaan tures waaqayyo har'aa ka'ee isinii wajjiniin haa ta'u. Mo'icha caalu waaqayyo nama wajjin ta'udha. Horii qabaachuu miti, humna qabaachuu miti, beekumsa qabaachuu miti, fira qabaachuu miti. Mo'icha keessaa inni guddaan bu'aan milkoominaa inni hangafni waaqayyo nama wajjin ta'u. Waaqayyo ba'aa jedhee Israa'eloota biraan hafu. Deemaa jedhee Israa'eloota kophaatti dhiisee deemu wajjin ba'e waaqayyo. Wajjiniin jira waaqayyo. Lafa onaa keessatti yoona karaa wallaalanii rakkatu taa'ee Fariyoon akka yaada isaanii. Yoona karaa harkaa badeera ta'e akka yaada isaanii siyyuu yoona baddeetti duuteetti rakkatteetti yoom dandeetti qoballa siin jechuu danda'u sababiin atitti fuuftee jiraattuuf har'aa kee waaqayyotu si wajjiniin ta'a. Maaliif akka kaleessaan ta'u yoo jenne waaqatu nu wajjin ta'a waaqatu mana keenya wajjin ta'a. Egaa gaafa waaqayyo namaa wajjiniin ta'u inni jalqabaa haalli nu danqu tokko jiru. Gaafa eenyu namaa wajjin ta'u gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u wanti nama danqu hin jiru. Kaleessa barannee utuma barannee dandeettii isaa qabnu danqamuu dandeenya. Sabni kun hamma waaqayyo dhufee isaan hin baafneef baay'ina qabu jamaa humna qabu lolachuutu danda'anii lolachuu dadhaban sababii isaa maaliif beektu waaqatu wajjiniin jiru gaafa sana qophaa isaanii jiru. Waaqumatu hayyameetti laata guyyaa waaqayyo isaanii wajjin ta'ee ka'ee garuu saba kana wanti danqe tokkoyyuu hin jiru. Galaanni saba Israa'eliin karaa dhaabee jiru. Tarii atis kaleessa hoo dhaabadheera kaleessa darbuun dadhabe kaleessa fiigee qaqqabuun dadhabe nan danqame namaa nan danqame haalaa nan danqame dandeettii nan danqame jechuu dandeessa. Har'aa kee waaqayyo si wajjin ta'uu isaarraa kan kee garuu wanti siin mana kee danqu hin jiru. Warri isinii galee yaameen jiratadhaa. Wanti siin danqu hin jiru. Saba kana yoo fudhattanii ilaaltan hin baane gaafa baanii deemanii jiran iddoo tokko ga'anii haara galfatan maaltu isaan naabe beektan galaanatu isaan naabe lafa yaadaman hin geenye manaa ba'an malee waaqayyo biyyaan nan hin damma yaasutanis hin gasheen sabni kun dhaga'anii ba'an gammadanii ba'an kan isaan amansiisu waaqayyo dinqiin milikkita gurguddaa hojjeteera. Dhuguma waaqayyo nu gargaaradanii ba'an gaafa ba'anii jedhan galaana dura isaanii jira. Xiqqoo turanii gaafa laalan isa kaleessa ajjeesee bare isa kaleessa miidhee bare isa kaleessa akka jaallate godhee bare Fariyoontu duuba isaanii jira. Sabni guddisee iyyee Museen achi deebi'ee Musee maa nu baafte iddoo waalatu hin jiru achi lafatti doonutuma garba taanee jiraannee irra ta'e achi dhufuu kee hin gaabbinati lafa gaate laaltee maaliifan dhufe hin jedhinati har'a waaqayyo si yaadata si yaadachuu waaqayyo irraa kan kee immoo waaqayyo si wajjiniin ta'a
si wajjin ta'uu isaarraa ka'e immoo har'aa kaatee ati hin danqamtu. Museen niyyee maaf gara kootti fedhe Waaqayyo itti marakkinicha Museen akka gootu waa sitti meemmanaa si baase garuu dagattee al tokko nuti kan nu danqamnuuf kan nu karaa dhaabannuuf qajeelfama Waaqayyo nuu kennee irraanfannu. Waaqayyo gaafuma nu baasu akka itti lolleemoo nutti moo Waaqayyo. Waaqayyo gaafuma nu baasu akka itti hojjennee milkoomnu nutti moo Waaqayyo. Nutu manuwaalii jireenyaa sana gata. Qajeelfama jireenyaa sana daganna. Museen hin dagate. Waaqayyo jalqabuma gaafa baasu ulee sarka jiru harka humna kaayetti kenne Museen. Museen garuu iyya sabaarraa kan ga'e, wacarraa kan ga'e, haala tokkorraa kan ga'e hin dagate Museen. Saboodde maaltu sirgarannaan uleedhe irratti ol kaaseedhe wanti sila jabaatee dhaabatu iddoo lamatti rabeedha. Ameen. Har'a gaasis barattee dangamuu dandeessa. Utuu tajaajiluu dandeessu dangamuu dandeessa. Hojjettee milkaa'utu dandeessu dangamuu dandeessa. Har'a Waaqayyo si wajjin ta'uu isaarraa kan ka'e waan tokko sirratti raajaa wanti si danqu hin jiru. Gabaabsee dubbadhee fixuu yaala wanti si danqu hin jiru. Sababiin isaa Waaqayyo si wajjin ta'e Waaqayyo waan si wajjin ta'uuf maqaan Waaqayyo eebbifamu. Iddoo kana keessatti waan tokkoon taa'ee kolfee na dinqe. Sabni Israa'el gaafa iddoo sana keessaa ba'e Waaqayyo gaafa ittiin ba'u iyyuu gaafa iddoo sana keessa ba'u akka nama har'a ka'ee irratti galutti midhaanuma raacitii qabu yookaan bukaa'ee jiru iyyuu fudhatanii hin bayinaa ittiin jireenya. Waaqayyo waanuma har'a ka'ee irratti galchuu baru fakkaata. Sabni Israa'elis kana garasitti kakuu laalaa jira malee galaana laalaa hin jiru. Garuu waan nama dhibu keessaa ija namaatti ulfaataa guddaadha. Galaana jechuun waan salphaa tokko miti. Yookaan riqicha irratti ijaarra jedhanii waggaa dheeraa san gaafata. Yeroo dheeraa san gaafata. Garuu haa ta'u malee Waaqayyo wajjin namni Waaqayyo wajjin jiru Waaqayyo namni wajjin jiru nama Waaqayyo baasee duukaa jiru mana beeka. Fallarka isaa jira. Al tokko amma nuti utuma Waaqayyoon wajjin jiru raatofna. Utuma Waaqayyoon wajjin jiru waan goonu wallaalan joonjoomna. Achi deebinee gungumna akka warra kamii akka warra sabni Israa'el. Warra akkasii warra akkamiiti beektu sabni Israa'el Musee dhaga'ee ba'e malee Waaqa dhaga'ee hin ba'a. Waaquma hin beekan isaa Museetu dhaga'ee gaafatee dhufeetti. Sabni al tokko nu nama agarree nama waan ba'ee dhufee milkaa'ee bitu deemna malee namni nagadee waan milkaa'eef naganna waan suuqii banee banna waan inni waan tokko hojjetee milkaa'eef gaarii nutti fakkaatee hojjenna malee sagalee dhageenyeen hojjenna. Museen garuu sagalee dhaga'ee ba'e. Nama sagalee dhaga'ee ba'e dura immoo wanti dhaabatu hin jiru. Ameen. Ila as keessatti ergaa xinnoo tokko dubbachuu barbaada. Waa dhageessee baatee tataanaan Waaqayyo si wajjin hin jira. Waa dhageessee kaatee tataanaan waa dhageessee hojjettee danqamte taanaan waa dhageessee barattee danqamte taanaan waa dhageessee tajaajilaaf yaaddee danqamte taanaan ergaa tokko nasumaan sitti hima dhugaa Waaqayyo isa jiraataatti wanti sirra dhaabatu hin jiru. Museen dhaga'ee ba'e malee namitti hin naammin namarraan dhageenye Waaqarraa dhaga'ee ba'e Museen. Jarri amma nu yeroo baay'ee nuti gaafa rakkanu namatti gina Waaqatti jechuun barru amala sana nu dhaalee deeyyaadhe gaalaatti irratti wanta naagan amma nu yeroo baay'ee gaafa waa nu dhibuuf nu rakkisu Waaqayyo dhimma rakkina kooti maal jettan jennu raajii abalu maal jettu sababiin isaa akkuma jiraannu nama dhageenye gooftaa amanne malee Waaqa dhageenye nu warri nama dhaga'anii amana lafuma namichi ga'eedhaaf amma namoonni tokko abaluu erga kattee kiristaanummaan sirrii miti jedhu sababiin isaa abalucha laalanii adeemu abalicha laalanii amanu Musee ilaalanii waan deemaniif yeroo sana haalli waan itti ulfaateef Musee maal nurraa heddeedhan Museen immoo namatti iyyuu hin beeku namatti haasa'uu hin beeku yoo iyyasi namarraa siqaniiru lafa onaadha. Waaqayyoon tokko qobaatti baasee nama qora qobaatti baasee lafa firri hin jiru. Lafa bulleettiin hin jiru lafatti fiiganii jalallenne fira garaa namatti jabaatu orma garaatti namatti jabaatu keessee nama qora. Waaqayyo nama ilaala namarraa achi butee lafuma qaleessa illee kan sirraata hojjetanii waa afaan buufatan keessa achi butee Waaqayyo Israa'eloota laate laphee jaratti ilaale Waaqayyo achi siqees godhe sabattiin kun naaf hin taatu jedhe Waaqayyo harkeera garaasee sababii Museetiif garuu Waaqayyo Musee birraa hafuu dadhabe. Museen iyyuu beeka dubbachuu beeka gaafachuu beeka waan ta'eef sababii kanarraa kan ka'e Waaqayyo akka jedhe amma ulee kee ol kaashee
beekumsa waaqayyo nutti kenne gaafa dubbannu waan waaqayyo nuun jedhe gaafa yaadannu wanti nu tokko dura keenya hin jiru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa inni taanu gaafa waaqayyo nu wajjiniin ta'u maaltu ta'a yoo jenne mo'ichaan baanee mo'ichaan gala. Ameen. Gaafa waaqayyo namaa wajjiniin ta'u akka kaleessaa baanii kolfaa baanii gaddaan galan. Nagada jalqabanii kasaran gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u. Baratanii dhokatan gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u. Tajaajilanii dhokatan gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u. Gammachuun baanii boo'aan galan. Baay'atanii baanii nirratan gaafa inni namaa wajjin ta'u. Gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u. Mo'ichaan baanii mo'ichaan galu. Warri amantan arraaqee waaqayyo mana keessanii wajjin haa ta'u. Warri amantan arraaqee waaqayyo jireenya keessanii wajjin haa ta'u. Ta'u boqonnaa 14 lakkoofsa 13 qaatanii hanga 14tti yoo ilaaltan nan dubbisa. 13 hanga 14tti akkana jedha waaqayyo. Museen immoo saba sanaan warri Gibxi warri har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa dhaabbadhaatii har'a gochaa waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma waaqayyo isiniif hin lolaa isin gabii argadhaa. Amma akka kaleessaa miti. Kaleessaa labsii ala sadiitu isin irratti ba'e labsiin sun isin irratti hojjete darbe. Amma garuu isin irratti hin hojjete. Akka kaleessaa miti amma anatu isin wajjin jira. Akka kaleessaa miti amma hin qaanoftani. Akka kaleessaa miti amma harki gadi isin qabu hin jiru. Harki koonni jabaan isin duukaa jira. Akka kaleessaa lolatti baatanii mo'amtan sababiin isaa kaleessa isintu lolataa ture isintu dubbatataa ture. Kaleessa isintu iyyaa ture. Har'a garuu anatu isiniif lola. Isin garuu dhimma hin qabaatinaa gabii argadhaa. Ameen. Isin maal ta'a? Gabii argadhaa. Har'a waan tokko sitti waaqayyo waan si wajjin jiruuf hin moota mo'ichaan baatee mo'ichaan galta. Akka kaleessaa miti kasaaraan. Akka kaleessa ati garuu gabjette. Gabjechuun waan guddaadha. Gabjechuu jechuun afaan qabatanii taa'uu jechuu miti. Akka waaqayyo nama geggeessetti geggeeffamu jechuudha. Sabni suni hammacamuu bareera. Beeka hirree namichaa. Beeka bulchiinsa namichaa. Beeka arrabsoo namichaa. Beeku waan namichi kaleessa irratti hojjete waan beekaniifi sabni sun wanti hundumtuu waan wal'aansootti ta'eef waan itti ulfaateef hin iyyeedha. Waaqayyo garuu akka kaleessaan ta'u har'a mo'ichaan baatanii mo'ichaan galtu ilaala. Ameen. Gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'uudhaan mo'ichaan ba'anii mo'ichaan galu. Seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 15 yoo ilaaltan waaqayyo akkana jedhee yaa Yooshaafet hin eeyyin lola har'aa keessa anatu jira. Hojii kee har'aa kee ila waan tokkoon isinitti himu har'aa kee waaqayyo hojii keessan keessa isiniif haa galu. Har'aa kee waaqayyo barumsa keessan keessa isiniif haa galu. Har'aa kee waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin nan jedha gaa'ela keessan keessa isiniif haa galu. Gaafa waaqayyo gaa'ela namaa keessa galu, gaafa waaqayyo hojii namaa keessa galu, gaafa waaqayyo jireenya namaa keessa galu, mo'ichaan baanii mo'ichaan galu. Hassanuun hin jiru. Boo'uun hin jiru akka kaleessa. Baanii qaanaanii galuun hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Inni isa ittaanu gaafa waaqayyo namaa wajjiniin ta'u homaan rakkatan. Ameen. Warri waaqayyo wajjin jiru homaan rakkatan. Qabanii harka namaan ilaalan warri eenyu wajjin jiru waaqayyo wajjin jiru. Waaqayyo wajjin gaafa kaleessa yoo qansiraa hojjetan malee waan nyaatan hin qaban Israa'eloonni. Yoo dhaqanii cidii fidan malee yoo xuubii hojjetan malee waan afaanitti deeffatan hin qaban. Bishaan dorraa cita midhaan dorraa cita Israa'eloota kaleessa. Har'a garuu waaqayyo waan isaanii wajjin jiru. Waaqayyo bishaan namni gaafa jedhan dhagaa gogaa nama nageenyatu bishaan laataa mitu. Lafa waa'ii hin baa jedhamee hin yaadamne hin nyaatama jedhamee hin yaadamne waaqayyo samii banee mannaa nyaachisaa ture. Sabni sun akka jedhama caafni qulqulluun hamma waggaa amma kana waggaa 40 guutuu isin geggeesse kopheen isin irratti dhumeera jedha. Wayyaan isin irratti dhumeera kattanii beektu jedhu jedhaan waaqayyo karaa Musee gaafatti dubbatu keesseera keessa deebiin. Hamma waaqayyo isin gargaare kanatti hamma waaqayyo isin wajjin ta'e kanatti rakkattanii beektu agabuu taatanii beektu waan nyaattan dhabdanii beektu bishaan dhugdan dhabdanii beektu sababiin isaa namni waaqayyo wajjin ta'u hin rakkatu. Nama simbukkee kan jedhaatti naa himaa waaqayyo si wajjin taanaan jedhaani hin rakkattu jedhaani. Ameen. Waaqayyo gaafa namaa wajjin ta'u hin rakkatu namni. Sababiin isaa maqaan waaqayyo haalota nu mudatu keessatti
furmaata nuuf laata waan ta'eef. Waaqayyoon ni manaa nu baase haalota nu mudatu. Israa'eloota waan baay'eetu isaan mudate. Rakkina gosa adda addaatu isaan mudate. Haa ta'u garuu rakkinuma mudate sana keessatti Waaqayyo rakkina keessaa isaan baasaa ture. Waaqayyo gaafa isaan jedhan Waaqayyo asin jiran. Akka waggaa 430 jalaa cal jedhe sana cal hin jenne Waaqayyo. Guyyaa nama yaadatu ka'ee Waaqayyo callama jalaan jedhu. Iyya namaa dhaggeeffata Waaqayyo. Dubbii namaa dhaggeeffata Waaqayyo. Har'a Waaqayyo si yaadachuu isaarraa kan ka'e si wajjin ta'uu isaarraa kan ka'e immoo wanti si danqu hin jiru. Kana duwwaa miti moo'ichaa moo'ichatti baata. Kana duwwaa miti uumaama tokko rakkattu Waaqayyo namaa dhaggeeffata. Homaa wanti rakkatamu tokko iyyuu hin jiru. Inni dhumaa inni sadaffaan dubbadhee dhaabuu barbaadu namni gaafa Waaqayyo nu yaadatu yookaan akka kaleessaa maaliif hin ta'u jedhu sadaffaadha. Inni Waaqayyo waa'ee keenyaaf dubbatan waan raawwatamuuf. Sababiin akka kaleessaan taaneef jireenyi kee, sababiin akka kaleessaan taaneef tajaajilli kee, Waaqayyo siin jedhe si raawwatama.